raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Cimcisa miidiyaa. Qophii kanaan dhimmoota bilbiltuu taateewwanii fi mudannoowwan tibbana Itoophiyaa fi naannawa gaanfa Afrikaatti ta'an yookiin raawwataman odeessaalee fi yaadawwan gama siyaasaa fi hawaasa dinagdeetiin hubatamanii fi dhiyaatan keessaa sacaanee muraasa isaanii isiniif dhiyeessina. Cimcisa miidiyaa. Waraanni hamaadha. Nama mararaa ta'e nama jalaa nyaatee abdii fi haamilee nama cabsaa. Qabeenya barbadeechee hiyyummaaf gadadootti nama dhiisa. Haaloof gadoo namatti dhiisee boqonnaa sammuu nama dhoowwa. Waraanni hamaadha. Jaalalaaf naatoo namoomaa nama dhoowwee hammeenyaaf nama saaxila. Maatii qeerraa fixee dachee hadiyootti hambisee araddaa nama onsa. Hammeenyi waraanaa daangaan qabu. Ilma namaa jidduutti jibbaa fi gadoo barri hin deegne dhiisee darbuu danda'a. Mataa dhalootaa irratti godaannisa seenaa kaa'ee fuulduree dhalootaa balleechuu humna danda'u qaba. Waraanni nagaa boorichee tasgabbii waaraa balleechuun ilmi namaa of birraa akka jiraatu gochuu danda'a. Gaafa waraanni ka'u sa'a namatu jeeqama. Mukaa bineensatu nagaa dhabee barbadaa'uu danda'a yookaanis biyyarraa baqata. Bu'aa nageenyi qabu kan ilma namaa caalaa beekuu waan jiruuf fakkaatu. Garuu immoo kan nagaa boorichulleen kan nagaa dhabee akka malee rakkatulleen ilmuma namaati. Ilmi namaa fedhii isaa guuttachuuf ibidda jiraa fi hin jirre walitti haruun baasa walitti baasee durirraa hanga ammaatti nagaa wal dhoowwaa har'a ga'eera. Har'as ibiddi ilmi namaa waliif qabsiisee akkuma boba'etti jira. Waraanni ilmi namaa waliif qarees akkuma qarametti kan nyaate nyaachaa kaan dabaree eeggachaa jira. Egaa Itoophiyaanis akkuma ilma namaa nyaachaa dhiiga qulqullootaa irratti ijaaramtee eega gaafa akka impaayiraatti ijaaramtee as ilma namaa akka margaa lafarraa dheedaa har'a geecheerti. Har'as ilmaan namaa alaffachaatuma qarriffaa shiikechaa qabdi. Amalli bare nama dhiisu akkuma jedhamu gara fuulduraafis waan dhiiftu fakkaattu. Itoophiyaan bara Minilik irraa kaaftee haga har'aatti barri ishiin waraanarraa aara galfatte osoo hin baramin mootonni hunduu duudhaa impaayirattiin ittiin beekamtu kana dabareen walumarraa dhaalaa asiin ga'uun baallii waraanaa ishii bulchiinsa bilxiginnaatti kennatteerti. Bulchiinsi bilxiginnaa kana biyya Ahmadiin hoogganamus guyyaa muudama isaa argatirraa kaasee waraana isaa lammiilee biyyattii irratti bobbaasuun dhiiga qulqullootaa dhangalaasaa jira. Kaabaa hanga kibbaa ba'aa hanga dhiyaa giddu galeechi biyyattii osoo nafin waraanni impaayiratti hudhee qabuun qarqara diigumsaarran ga'eera. Yeroo ammaa kanatti Oromiyaa bakki nagaa qabu jira jechuun nama dhiba. Waraanni kaabaan warra TPLF waliin jalqabame immoo daranuu biyyattii badduu baasu irratti argama. Kana jidduun immoo humnoonni fiinxaaleeyyii qabeenya Oromoof hamoommattu luusaa seenuun uummata nagaa qe'eesaatti itti dhaquun xiqqaa guddaa irratti duguggaa sanyii gaggeessuu irratti argama. Bulchiinsi bilxiginnaa immoo akka waan homaan argini ija irraa qabachuun uummata nagaa dhumaa jiru jala callisaa jira. Warri Oromoo ajjeesuu barees gocha isaa itti fufaa jira. Nooruu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo alaamanni waatimaatiin isin nagaadha. Kun sagantaa keenya cimmisa miidiyaa kan torbanitti al tokko yeroo hundumaa sa'aatii kanatti isinii dhiyaatudha.
Taateewwan gurguddoo torban kana Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwataman kan miidiyaaleen irratti xiyyeeffatanii gabaasaa turan cuunfinee cimmisnee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Haga sagantaa keenya bitimaa itti bunnutti gurraa qalbiin nu waliin turaan affeerraa keenya hangafaati. Gulaalaan qophii keenyaarraa Abdii Waaqayyooti. Qopheechuun kan isin waliin turummo'an Gurmechaa Gammachuuti. Ajjechaan jumlaa gaafa fedhan Oromoo irratti gaafa fedhan immoo qe'ee Oromootti saba biraa irratti raawwatamuun Oromoo ittiin yakkan irra deddeebiin eega dhaga'amuu jalqabee oolee bubbuleera. Gaafa Oromoon jumlaan dhumu immoo miidiyaan fira ta'ee dubbatuuf hin argamu. Dhiyoo akka tasaa argamelleen itti fiiganii afaan qabuun ukkaamsu. Torban dabarsaa jirru kana ajjechaan jumlaa akkaan suukaneechaa ta'e hawaasa nagaa aanaa Amuruu irratti finxaaleeyyii Amaaratiin raawwatameera. Qaamoleen adda addaa alaakeechaa gabaasu irratti argamu. Gama bilxiginnaatiin garuu wanni takka haga ammaatti hin jedhamne maaliif laata? Miidiyaalee fi qaamoleen adda addaa hoo maal jedhan boodarra bal'ina isaatiin itti deebina. Waraanni bilisummaa Oromoo tibba kana injifannoowwan gurguddaa galmeechuu irratti argama. Kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti torban kana oduuwwan injifannoo hedduu himamaa jiran cinaatti waraanni mootummaa bilxiginnaa hedduunis mootummicha ganuun wobootti makamaa jiraachuutu dhagahamaa ture. Kanaafis waan isinii daballu qabnaa itti dhiyaadhaa jenna. Egaa hordoftoota keenya jaalatamoo odeeffannoowwan kanneen kan bal'inaan ilaalu ta'a. Yoo yeroon nu ga'e immoo kan biraas isiniif daballaa amma gara bal'ina isaattan dabra. Gaafa dhugaansaa jalaa jal'attuu fira dubbatuuf kan hin qabne uummanni Oromoo gaafa maqaasaa balleechuuf ka'an immoo kan itti duulu danuudha. Ajjechaa Oromoo irratti raawwatamu miidiyaas ta'ee qaamni mootummaa gadi ba'ee dubbatu hin jiru. Yoo qe'ee Oromootti abbuma fedheenuu haa ta'u ormi miidhame immoo kan Oromootti duulee maqaa balleechuu waliinsaan beekamu. Dhugaa jiru qaamni walabaa qoratee adda haa baasu yoo jedhames namni dhaga'ee dhugaa tana saba guddaa kanaaf barbaaduuf fedhii godhatu hin argamu. Sirni Impaayera Itoophiyaa keessa jiru kan dhugaa Oromoo gara dabarsuuf fiigu malee kan dhugaasaa galchuuf carraaquu tasa mul'ateen beeku. Ajjechawwan jumlaa irra deddeebiin Oromiyaa keessatti raawwatamaniiru. Saba Oromoo irrattis saba biraa irrattis ajjechawwan wal fakkaatan gaggeeffamaa turu yeroo adda addaatti irra deddeebiin gabaafamaa tureera. Kan saba biraa irratti raawwatame jedhameef immoo mirkana tokko malee badiin hunduu Oromootti dibamee bira darbamaa. Gaafa Oromoon qe'uma isaa irratti jumlaan dhumu garuu namni dubbatuuf hin jiru. Ajjechawwan jumlaa gullisoo fi toleetti kana dura saba biraa irratti raawwatame jedhameef Oromootu yakkame. Miidiyaalee mootummaa qabaan dadhabee oduu afarsaa turan. Kan gaafa ajjechaa jumlaa Amuruu fi Haroo garuu miidiyaan takkaafuu hin baafne. Mootummaanis gama isaatiin wanni jedhe hanga ammaatti hin dhaga'amne. Torban dabarsaa jirru kana keessa haala akkaan suukaneechaa ta'een godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Agamsaatti ajjechaan jumlaa uummata nagaa irratti humnooti Amaaratiin hagayya 30 bara 2022 raawwate kan akkaan nama naasisuudha. Ajjechicha bifa qindaa'een kan gurmaa'ee dhaqee raawwate humnoota Amaaraa Faannoo jedhamanii fi milishaa naannichaa ta'uu miidiyaaleen jiraattota magaalattii waabeffachuun gabaasu irratti argamu. Ajjechaa kanaan namoonni hedduun kan dhuman yoo ta'u, uummanni kumaatamaan lakkaa'amus qe'ee fi qabeenya isaa dhiisee baqachuuf dirqameera. Uummata kanaaf haga ammaatti qaamni birmate akka hin jirretu himamaa jira. Aboo Woboon ibsa torban kana ajjechaa suukaneechaa Agamsatti raawwatame kana ilaalchisee baaseen Finxaaleeyyii Faannoo fi humnoonni bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa keessatti yoo xiqqaate namoota nagaa 62 jumlaaf fixan jedheera. Humnoonni kunniin bilxiginnaarraa beekamtii argatanii qabeenya uummataa baankii fi suuqileen namootaa osoo nafin konkolaataa asxaan poolisii naannoo Amaaraa itti maxxanfame irratti fe'atanii saamanii deemuu fi kaan immoo mancaasaniiru jedheera. Namoonni haleellaa kanaan ajjeefaman baay'inaan manguddootaa fi daa'imman dheechanii of baraaruu hin dandeenye ta'uu kaneeruu ibsi Woboon fulbaana 2 bara 2022 baase kun ajjechaan suukaneechaan raawwatame kun hokkora tasa uumame osoo hin taane gochaalee deddeebi'anii mul'atan keessaa qaama tokko kan bilxiginnaan dantaa siyaasaa ittiin guuttachuuf jecha humnoota seera qabeeyyii hin taane adda addaa bobbaasuun uummata gidduutti hokkoraa fi waldhabinsa ittiin facaasus ta'uun ifoomseera. Ajjechaa jumlaa aanaa Amuruutti raawwatameen namoonni 40 ol ta'an ajjeefamuu jiraattota lubbuun hafan waabeffachuun kan gabaase Reuters immoo namoonni jumlaan dhuman hunduu Oromoo ta'uu ibsuun kanneen haleellaa kana raawwatan humnoota Faannoo jedhamanii fi milishoota saba Amaaraa keessaa walitti qabamanidha jedheera. Humnoonni Amaaraa meeshaa waraanaa hidhachuun uffata dambii milishaa Amaaraa uffatan kunneen baay'inni isaanii 150 hanga 200 kan ta'an yoo ta'u hundi isaaniiyyuu afaan Amaaraa dubbachuu gabaaseera.
Itti dabaluunis hanga ammaatti gama bulchiinsa Amaaraanis ta'ee kan Oromiyaatiin deebiin kennamee hin jiru jechuun Reuters gabaaseera. Jiraataan magaalaa Agamsaa tokko Addis Istaandarditti akka himetti kibxata hagayya 30 bara 2022 ganama sa'aatii tokkorraa eegalee nutti namman. Namni odeeffannoo gurraa qabus hin jiru. Inni kaan reefu irriibaa ka'a, inni kaan immoo reefu gara dallaa isaatii ba'ee hojii barbaadataa ture. Haala kana keessatti dhukaasa nutti banan. Inni kaan boqqolloo keessaa fi tuubboo keessa galee lubbuusaa oolfate. Inni kaan ammoo akkuma mana hidhaa walitti qabanii itti naanna'anii waan godhanii horii immoo gara 5,000 ol ta'u fudhatanii deeman. Meeshaan mana jireenyaa namne konkolaataan fe'atanii fudhatan jechuun haala ture ibse. Jiraataan kun namoonni lubbuun darban 63 ga'us ragaa ba'eera. Miidiyaalee fi namoonni dhuunfaa adda addaas ragaawwan gama kanaan jiran hedduu gadi baasanii uummata biraan ga'uu irratti argamu. Qondaalli OPDO duraanii Milkeessaa Miidhagaa tibbana fuula miidiyaa dhuunfaa isaa irratti akkana jechuun maxxanseera. Ajjechaan uummata nagayaa Horroo Guduruu aanaa Amuuruutti ta'ee diraamaa biltiginnaa ta'uusaa mirkaneeffadheera. Biltiginnaan milishaa fi faannoo Amaaraa daboo kadhachuun uummata nagaa jumlaan kaffixaniif kaayyoo siyaasaa fi waraanaa of keessaa akka qabu ragaan ni agarsiisa. Bakkeewwan buqqaatii fi ajjechaan ergama biltiginnaa raawwate kanaan waraanni mirga Oromoof loluu sosochii bal'aa gochaa jira. Lola garas jiru lola sabaaf sabaa akka ta'uuf xiyyeeffannaa qabsoo dalga galchisiisuuf waraanni mirga Oromoof lolu akka lola gandaa keessa seenuuf jecha itti yaadanii raawwatanii daboon faannoo yaamuun raawwachiisan. Kaayyoon biltiginnaa garuu ni fashalaa'e. Kan Oromoof lolu sirna biltiginnaa jigsuuf malee lola dalgaa keessa seenu jechuun kiyyoo sana fashalsiisaniiru. Diraamaa fi qumaara xiqqni biltiginnaa raawwatuuf kan itti gaafatamu biltiginnaadha. Dhiigni Oromoo Amuurutti dhangala'ee lakkaa'ameetu hooggantoota biltiginnaan kaffalama malee qaamni biroo kaffalu hin jiru. Kanuma jedha Milkeessaan yaada isaa yoo xumuru. Rogeessi Oromoo Yaayyaa Bashir immoo dhumaatii jumlaa uummata nagaa irratti raawwatame kana ilaalchisuun yaada isaa ibsachuun Oromoofis dhaamsa dabarseera. Uummata keenya Agamsatti fixan yoo naga'u onnee kiyya daranuu diigsan. Yaa uummata keenya adaraa wal quba qabaadhaa wal tiksaa. Ambi fagoo dhufee qe'ee keenya irratti kana nu godhuu caalaa salphinni hin jiru. Silas mootummaa nu ittisuu hin qabnu. Mootummaa waliif ta'a waan dandeessaniin wal tiksaa jedheera. Ajjechaan suukaneechaan aanaa Amuuruu magaalaa Agamsaatti humnooti Amaaraan namoota nagaa irratti raawwatame kun akka gabaasaaleen garaagaraa yeroo yeroon ba'an agarsiisanitti lakkoofsi namoota lubbuun darbanii dabalaa jiraachuusaati. Miidiyaaleen mootummaa dhumaatii jumlaa Agamsatti raawwate kana tokkolleen hanga ammaatti kan gabaasan hin mul'anne. Qondaalli mootummaa tokkolleen kan gadi ba'ee waa'ee ajjechaa kanaa irratti hafuura baafates hin jiru. Qaamolee fi miidiyaaleen mootummaa biltiginnaaf hojjechaa oolan gaafa ajjechaan lammiilee nagaa irratti tolee fi guddisootti raawwatamu Oromoo maqaa balleessuu fi yakkamaa taasisuuf kan sa'aatiin qilleessaa wal isaan hanqatee har'a oduu tokkolleen hin hojjenne. Inumaa miidiyaalee dhuunfaa kanneen oduu kana hojjetan kan akka FIB haga xalayaa itti barreechuun akeekkachiisa itti kennuutti ga'uun afaan qabaniiru. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa biyyattiis kan oduu sobaan Dambidoollotti ijoolleen dubaraa nu jala ugguraman jechuun galma paarlaamaa ho'isaa turan haga ammaatti sagaleen isaanii dhaga'ame tokkolleen hin jiru. Biyya waliin qabna jedhamee odeeffamu keessatti biyya gaafa rakkoon itti dhufe Oromoon na dhaqqabaa jedhan keessatti biyya lafee ilmaan Oromootiin daangashii eegamutti biyya diinagdee Oromoon dhaabbattee jirtu keessatti Oromoon du'ee gumaa dhabee dubbatee dhugaa dhabe. Akkanatti dhugaa Oromoo saamtee awwaalaa Itoophiyaan biyya akkamii kan umurii hagamii jiraattu taati laata? Mirga uummata Oromoo akka ta'uu qabutti kabachiisuuf waraana biltiginnaa waliin wal'aansorra kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo turban dabarsaa jirru kana keessa injifannoowwan gurguddaa galmeechaa jiraachuusaatu gabaafamaa ture. Kutaalee Oromiyaa hedduutti caasaalee isaa diriirfachuun waraana biltiginnaa irratti olaantummaa gonfachaa jira jedhameera. Waraanni bilisummaa Oromoo lolawwan ba'a Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti waraana mootummaa biltiginnaa waliin gaggeessaa tureen hagayya 30 fi 31 bara 2022 ba'a Oromiyaa godinaalee Harargee lamaanii fi kibba Oromiyaa godina Gujii aanaa Gooroo Doolatti wal duraa duuban kan gaggeeffame yoo ta'u bakkoota lachittuu waraanni bilisummaa Oromoo olaantummaa gonfachuun torban kana gabaafamaa tureera. Waraana Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun lola cimaa hagayya 31 bara 2022 waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa biltiginnaa gidduutti godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobii aanaa Meettaa Walqixxee fi Salaalee aanaa warra Jaarsotti taasifameenis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gonfachuu ibsee jira. Lola gaggeeffamaa oolee kanaan humnoonni mootummaa biltiginnaa hedduun ajjeefamuu fi kanneen lubbuun hafan immoo dheechuun bakka qubannaa isaanii gadhiisanii baqachuunis barameera. Akkasumas Salaalee aanaa warra Jaarsotti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gonfachuu beeksiseera.
duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf ji'ootan dura mootummaan Bilxiginnaa humna qabu itti bobbaase gara carraatti jijjiiruun meeshaalee waraanaa gurguddaa irraa hiikkachuun humna mooraa waraanichaa cimsaa jiraachuu ajajaa olaanaan ABO Woboo Jaal Marroon torbanuma kana ibsee ture. Dhugaa uummata Oromoo abbaan fedhe ukkaamsuuf yaalus falmii haqaa ilmaansaa gootuun Oromoon gaaf tokko galma ofii yaade ga'uunsaa waan hafuu miti. Qaamoleen dhugaa saba arjaa kanaa saamanii dhara itti dibuu hedan hunduu guyyaan akka har'aa kanatti waan hin hafneef gaafa biiftuun Oromoof fedhu sun baateef gaafa gadaan Oromoof fedhu sun geechuuf maal jedhan laata xumurree lafa nagaa tura. Ebisheebo, osoon si gargaare, atoona jibbita, akka lola saambe, akka ceembirrisa, diina kee lafarra, ataa'ee tambita. Eebo cammaa sharaa sharaan daara, yaabdaari komoo koo eegi adara. raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar